takka mooraa wayii citee na ba'a. Yoomin nama galataa ta'a jedhee yeroo hundumaa nan bo'atii fi jala taa'e. Waaqayyo galgala kana kuteera naan jedhe. Ameen. Wanta ati hin beekne seexanni suburii kan inni sirra kaa'e galgala kana citee bulaameen jedhe. Ergan iddoo kana dhufee gammachuun qaba gaddan qabu mana koo nagaa jireenya koo nagaa galanni Yesuusiif haa ta'u. Maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftanii? Waaqayyoo maal isiniif godhee maal dhugaa baatu? Maqaan koo Dhungee Kumarraan jedhama. Kan inni fi aanaa Daaremuurraati. Waaqayyoo waan guddaa naaf hojjete. Baay'een dhiphachaa ture. Baay'een iyyuu dhukkuba asmiiti waggaa 11 baachaa ture. Qorichi na dadhabee umtuu wanti naaf hin godhamne hin jiru. Qoricha bashaa, qorichi kiniiniin marfeen umtuu iyyuu na dadhabe. Ani jireenyi koo bakka abidda keessa hin jiraadha. Halkan akka namaa rafee boqochuu hin danda'u. Soofaatti hirkadhee bula. Ganama gaafa lafti bari'u achiin immoo ka'ee gara abidda kootiitti siqee akkas wayyaa baaseetan iyyuu akkasitti abiddarra gugguufa malee akka namaatti jiraachuu hin danda'u. Yoon ol ba'ee namaa wajjin bira dhuguu barbaade deemeetan iyyuu takka taa'een immoo ifattachi ba'a. Hafuura waan hin baafadhu hin qabu namaa wajjin taree hiriyaa kooti deemuu hin danda'u. Yoo namni shittoo dibatee anamman du'a. Yoo nama ayyaana waggaatti namni buna dhugee namni tokko tokko wayyaa arfachuu danda'a. Daabboo fudhadheen alaan deebi'a malee namaa wajjin taa'uu hin danda'u. Jireenyi koo baay'ee na dhiphate. Sagantaa mana kana keessatti gaggeeffamu immoo nan hordofaatii fi aandof gaadiin kana nan jaalladha. Isa booddee tuma hordofu Waaqayyo yoomin naqee akka namni dhaqee fayyu kanatti yoomin naqee fayyan jedha. Garuu immoo dhufuu hin dandeenye. Yoomin akkasitti dhaqee hidhaan koo hiikamee yoomin nama galataa ta'a jedhee yeroo hundumaa nan bo'atii fi jala taa'e. Waaqayyo na yaadachuu qabaree Waaqayyoon kadhadha yeroo hundumaa. Iddoo kana dhufee Waaqayyoon illee yaasifne as gaafa dhufu sagantaa marsaa 21ffaatti iddoo kana dhufe. Sagantaa marsaa 21ffaatti bara 2016 sagantaa marsaa 21tti gaafa dhufu iddoo kanan taa'ee fi lafitii kanan taa'ee sagantaa iddoo kanatti ta'e keessatti Waaqayyo dinqii naaf hojjete. Isaa booddee ani kan inni itti murteeffadhee ba'ee dhukkuba asmii kana garuu keessoo kootiin immoo waan inni itti dhiphadhu qaba. Dhukkuba tokko abbaan manaa koo duwwaa kan beeku yeroo yerootti uffaa koo kana keessaa iyyuu wanta akka mooraa wayii citee na ba'a. Waan inni irraa ba'us hin beeku garuu keessa kootti itti nyaatama. Qorichis ittiin barbaadanneen. Kana nama obboleessa kootti nan hima garuu isa achumatti dhiisee mata duree isaas hin kaafneen. Ati ka'ii naan jedhan achii gaafan koo maaltu si ba'a uffaa kee keessaa wanta akka mooraa yeroo yerootti darbee na ba'aan jedheen yoo amante Waaqayyo si fayyiseera naan jedhan amiin jedheen fudhadhee innis erga gaafa naaf kadhatameeti innis natti hin deebine galanni Yesuusiif haa ta'u. Kottumee garaa kee kana keessa waan deemutu jira. Yeroo fincaan fincooftu maali kan ta'u? Waan adii tokkotu na ba'a. Seexanni akkati rakkattee dhukkuba kanaan lafatti haftee akkati duutuuf handhuura kee kanarraa kaasee hamma gadameessa keetti waan akka kirrii hidhamee jiru ni ilaala. Waaqayyo galgala kana kuteera naan jedhe. Ameen. Wanta ati hin beekne seexanni suburii kan inni sirra kaa'e galgala kana citee bulaameen jedhe. Ameen. Galgala kana kaasee du'a siif kaa'ame, salphina siif kaa'ame, kisaaraa siif kaa'ame, dhibee siif kaa'ame. Wanta gadameessa keetiin gaafa fincooftu darbatamee ba'u sana isatti machuu sodaattee salphattee teessu kana galgala kana kaasee si keessaa dhayera. Ergan gaafa lafa kana dhufee naaf kadhatameeti kiniinii sin liqimsine marfee sin furanne qorichaa bashaa namni har'ayyoo gosa tokko natti hime qorichaa bor immoo gosa tokko natti himu baalli kamiyyuu na namne garuu harka Yesuus duwwaatu lafa kanatti na danda'e. Erga gaafa naa kadhatameeti marfee sin furanne qoricha sin furanne dur yeroo namni namaa wajjin manaa ba'u deemanii na eegu malee deemee namaan qaqqabu afurri koo gati ciccituu fi takka deemanii jabaadhu nan jabaadhan jedhaan booddee yoo namni dubbisee waan ittiin namatti achi deebisee nama dubbisu iyyuu hin qabuun fayyaa jedheen bukkee darba malee nagaan jedhu danda'e. Amma garuu tarree hiriyaa kootiin deema nagaan hojjetadhaa nagaan namaa wajjin ba'ee gala yeroo sa'aatii 3 amma rafiitiyyuu bakka isan dur rafiita dhabe boqonnaa dhabe yeroo sa'aatii 3 nan rafa mana kooti isa hidhaa koo hiikee isan keessa kootti dhiisellee Waaqayyo itti bu'ee lafa kanarratti waa hundumatti Waaqayyo na fayyisee mana koo nagaa jireenya koo nagaa ergan iddoo kana dhufee gammachuun qaba gaddan qabu galanni Yesuusiif haa ta'u al tokko Waaqayyoon naaf galateeffadha. Gargaara galateeffadhaa Yesuusiin. Tole yeroo sana maal gochuun dandeessu turte? Yeroo sana ani bakka nama wajjin ba'ee akka namaatti deemee galuu hin danda'u. Yoo waldaa dhaqee booddeen naqa yoon gale nama biraa hafeen booddee gala. Gabaayyoon nan naqadhe danda'e wayi baatadheen galu
kan koo bakka jireenyi koo dhibbataa yeroo hundumaa namni yeroo hundumaa fayyee qabda gaafa sannaan jiran fayyeera galanni Yesuusiif haa ta'u naaf kadhatamee hin fayyan jechaani jira galanni Yesuusiif haa ta'u erga yeroo sanaati an fayyaadha maqaan Waaqayyoo naaf galateeffamu galateeffadhaa Yesuusin.